يمتد دعوة ترمية ميديا نتورك حدود له هرف قبلني هنس نتمنا عن محمد فنتالتيم دوتا عن كونغرسي فرالا أرمو بروفيسور مرارا قدنا كوري كونغرسيتشا مرتبون إجر سياسة بيتي أكيكن ندبر سجدان كونغرسي فرالا أرمو كورا سبالا مفافين في النجل موتيلا وابي شباليتيم هر أجل كبيجرام بلنو دوغنا أكتان تسنيف دياتا كونغرسين فرالا أرمو إثيوبيا كيستو ججيرما أس أديمس سياسة بيتي نججيرا جدامي أبدتمي تريم الجنو چچافي نموت چچمو قبته أولكي ملچو كنجل قبم كافاؤن تيفنا فارتي بيبلچو جلغلوف يروتين فدنم كنانيس هوغنتو تولانو هنگا مسينسوتا في ديگرتوتا چيم ويتجلاهد أمن واجرال نساء بكايد دوت جلام چوفمم پارتي چيم حالا كنا كيستم فلنو كيسا بهوف درقمم كونغرسين فرالوا أرمو گفوون كنين كيسا دبريم لهنيا كنام هوغنتو نولانو نساء هدادا هيكم وردوفم كورا سبا لما فا مغالا فينم اوتيلا وابي شبالي چيم تاو تجرام دوتا أن كونغرسي فرالوا أرمو بروفيسور مرارا قدنا ويتمكنا محاسوة تايسنين كوري كونغرسيچا مرتبون إجر سياسة بيتي أكيكن ندبر سجدان كافا أون بربادي وسونتانيم ديبميت فلنو كيسا بافمي كان جدان دورتا إجيم غيار أغرو فارتيچيم كورتا إيكن غلو قفو سونتانيم أمة أرموتيف منبال إجاري غلب جدان جروم كمان أرمو بانو بلچا جرا تابين أوداجي دمو تابين أرمو أوداجي المتچوها توري مسيس ساني أمانوتي مكما جرو لكم بني ساني فولا ساركان جرو سلطان جر نوتي مكما جرا أمنا كونغرسي كان ديم سبنو من أورمو بالآتو كو جاريتو يجو اتدبلونس بروفيسور مرارا قدنام وقاس دي درام بارتن إساني كافاؤن حال سياسة بيتير صداق أباچون يادا فرماتا أكيكا تريرا جدن كندالم أباؤو أولانان أبو جبسا قبسا غميسانتهم كوركنا رتم حاسا تايسانين سينان دررمم كافاؤو سينا دررم أباؤو تي جدن بكا أباؤو هنكسي كافاؤو تكوت بكا كافاؤو هنكسي أباؤو تكوتا تفي rakko hamtu yero abaw mudatu kaafaw abdanna turre rakko hamtu yero warra kaafaw mudatu isanis nu abdatu turan abatu kullaman abatu gargara fi walabdacha ragani abatu siyasa biya kana keessatti argaman hunde irra kan wal dubbisun wal hojjecha har ragaan abata kana lamaan hariyoon tokkummaa fi waliin hojjechuu kaafaa'u abaa'u wareegama qaaliidhaan tiffamee har'a gahe injifannoodhaan haga xumuramutti dhaloota irraa dhalootatti darbee tiffamuu qaba. Mirri tokkummaa paartilee siyaasaa Oromoo gurguddoo lameen kanneeni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabaachuu himan kora sabaa lammaffaa kanarratti hoggantoonni kaafaa'oo olaanoon miseensonni dhaabichaa hundeessitoonni dhaabichaa geggeessitoonni dhaabbilee siyaasaa Oromoo fi kanneen biroo akkasumas bakka bu'oonni boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa argamanii jiru. كرة سبا لمفا كافاؤن أديمسيسا جرورا ترسيمو قبصو أمايا في مرتجج جبو أكا إيغن هرماتشن همن كرة سبا كافاؤ بكمسين سنة في جيستون فارتيچا نبجها في دقدما أول أرغمانيتشم تا أماجرام دبلتا قمنا hirmaatonni korichaa yaada addatti Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennaniin kora kanarratti hirmaattonni dammaqinaan hirmaataa jiraachuu himan itti gaafatamaan waajjiram kaafaa'oo muumichaa obbo Xurunee Gamtaam paartiin siyaasaa tokkoom kora sabaa taa'uudhaaf bu'uura boordiin filannoo biyyaalessaa kaa'een miseensota 500 hirmaachisuun dirqama ture jedhan kora sabaa lammaffaa kaafaa'oon taa'aa jiru kanarratti garuu hirmaattonni 620 ol argamuu himan. Dhugaa dubbachuudhaa fi korri kafaa'oo ammaa kuni yeroo lammaffaa illee natti ta'a malee kora ce'umsaati jechuudhaaf hin danda'amaan kafaa'oon rakkoo baay'ee keessa darbee har'a kora sabaa kana geggeessuunsaa kora ce'umsaa akka geggeessetti kora ce'umsaa kanarratti immoo akka milkaa'etti
miseensoti argamanii bakka bu'ooti miseensota argamanii gammachuudhaan fedhiidhaan dhuguma dubbachuudhaa fi mira guddaadhaan as keessatti waan argamanii fi gammachuutu nutti dhagahama. KFO'n dambiitiin bulmaataa fooyyessuu fi caaseffama haaraas diriirsuuf akka jiru kan himan obbo Xuruneen kora sabaa lammaffaa amma taa'amaa jiru kanarrattis murteewwan siyaasaa jajjaboon sochii siyaasaa gara fuulduraatti taasisan ilaalchee akka dabarfamu akeekanii jiru. Dura taa'aa aanaa liigii dargaggootaa KFO obbo Gurmeessaa Ayyaanoo gama isaaniitiin dhiibbaa siyaasaa paartichi kana dura keessa ture yaadachiisuun kora lammaffaa kanaan rakkooleen duraan turan qoratamanii furmaata irratti akka mari'atamu himanii jiru. KFO kuni haala walxaxaa hamaa ta'e keessa darbee dhufee kora kana waamuun keenyi gammachuu guddaan nutti dhagahama. Tokkoffaa dhiibbaa nurra ga'e dandamannee lammaffaan immoo godina Oromiyaa hundumaa akka hirmaachisuu danda'utti godina Oromiyaa ala soddoo Oromoon jiru iddoo namni qabsoon kun lalata jiru hundumaa hirmaachisuu keenyaaf gammachuu guddaan nutti dhagahama. Keessatti rakkoo guddaan amma ammaatti nu qunnamaa ture seer maleessummaadha. Seer maleessummaan kun akka dhabamuu fi namni keenya nagaan bahee galuu akka danda'u waajjiraaleen keenyas banamanii qabsoo karaa nagaa gaggeessinuuf tattaaffii taasisnuuf uummanni keenya nu bukkee hiriiruu akka danda'u seer maleessummaa gama mootummaatiin gaggeeffamaa jiru kun akka dhaabatuuf korri kun mari'atee kallattiin ka'a. Hojiin kallattii kaa'e sanamoo hojiirra oolmaa isaatiif waan nurraa eegamu qabsoo karaa nagaa kana dura gaggeessaa turre ammas cimsinee kan itti fufnu ta'a. Itti dabaluunis obbo Gurmeessan rakkoon biyya kanaa inni guddaan rakkoo siyaasaa ta'uu himanii rakkoo kana hubachuudhaan furmaata waarawaa argamsiisuuf murtee fi tarsiimoon qabsoo KFO'n kora sabaa kana booda dabarsu murteessaadha jedhanii jiru. Hirmaata kora sabaa lammaffaa kanaa keessaa tokko kan ta'an obbo Abdul Jabbaar Illijjoommoo godina Arsiirraa dhufan waltajjii kanarratti miirri abdii qabaachuu itti dhagamuu kan himan obbo Abdul Jabbaar Illijjoo korri sabaa lammaffaan kun kan durarraa bifa baay'eetiin adda ta'uusaa dubbatan miirri waliif dirmachuu fi tokkummaadhaan dhaabbachuu qabsaa'ota Oromoo gidduutti amma argamee jiru kana qilleensi akka hin dhaanneef Oromoon dammaqinaan hordofuu qabas jedhanii jiru. Kuni jireen ummata Oromoo kan of duraaf ummata sabaaf salmootas ta'e ummata Oromootas ta'e jireennu biyya tanaa jiruu qaalooyteef siyaasa abbaa dhabee siyaasa qajeeloo ta'u akka ta'uuf ibsa kennee akka qajeelfama kaaya dura ejjannoo ofii kaaka jedhu abdii qaba. Hirmaattonni kan biroo Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbises kora sabaa KFO kana hooda murtee fi tarsiimoo qabsoo Oromoo milkeessu dhagahuuf akka abdatan himanii jiru. Godina Arsii aanaa Shaallaa fi Siraarotti humnoota waraana bilisummaa Oromootti isin keessa jira jechuun waraanni mootummaa uummata goolaa akka jiru himame. Jiraattonni har'aa yaada isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif kennan goolinsa waraana mootummaatiin magaalaa Ajjee fi naannoo isiitti tajaajilli geejjibaa dhaabbatee jedhu maqaa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhu reebichaa fi dararaan hawaasa irra gahaa jiru ulfaataa ta'uu simanii jiru. Isin waraana bilisummaa Oromoo soora jechuun jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an kanneen hidhamanii fi reebicha poolisaatiin miidhaan irra ga'e hedduu ta'us jiraatan magaalaa Ajjeerraa dubbifne tokko hireera. Milishoota ganda aanaa Shaallaa fi Siraaroo walgahii hatattamaa jechuun namoota 200 ol akka walitti qaban jiraattonni himanii jiru. Milishoonni kun gandoota aanaa Shaallarraa kan waamaman yoo ta'u walgahicha hirmaachuuf bilbilli harkaa irraa guuramaa akka tures odeeffanneerra. Haalli amma mul'ataa jiru kun daddaffiin yoo hin tasgabboofne nageenya hawaasa aanaa Shaallaa fi Siraarof baay'ee addeessaadha jiru jiraattonni dhimma kanarratti qaamolee mootummaa aanaalee kanneenii dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Qaala'insi jireenyaa daran dabalaa dhufuun diinagdeen biyyattii bayyanachuu akka hin dandeenye agarsiisaa jedhame. Qaala'insi jireenyaa Finfinnee dabalatee guutuu biyyattii keessatti jireenya lammiilee akkaan qoraa jiru. Mallattoo kuufaatii diinagdee waliigalaa ta'uun himamaa jira. Naayimaa Umar guutuu gabaasjaa akka nutti himte. Qaala'insi jireenyaa kun hammaataa dhufuun keessumattuu hojjettoota mindaan jiraatan irratti dhiibbaa guddaa dandamachuu hin dandeenye geessisaa akka jiru gaazexaan riippoortar Waldaa Konfedereeshinii Hojjettoota Itiyoophiyaa dubbisuun maxxansee ture. Pireezidaantiin Konfedereeshinii Waldaa Hojjettoota Itiyoophiyaa obbo Kaasaahun Folloo gaazexaa riippoortariif akka himanitti sababa qaala'insa jireenyaa kanaan hojjetaan guyyaatti yeroo tokkollee nyaatee buluu hin dandeenye.
Dabalataanis sababa tasgabbii dhabuu gabaa fi raafamuu diinagdee biyyattii kanaaf dhaabbileen hedduun hojjettoota isaanii hojirraa hari'uuf akka jiran yaaddoo qaban ibsanii jiru. Pireezidaantiin Konfedereeshinii Waldaa Hojjettoota Itiyoophiyaa kun qaala'insa gabaa kanaan cinatti ammoo hanqinni boba'aa guddaan magaalaa Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti uumamaa akka jiru himamee jira. Tibbana boba'aa barbaacha konkolaattonni hedduun naannoo buufata boba'aatti hiriiranii kan mul'ataa jiran yoo ta'u, rakkinichis daranuu dabalaa deemaa akka jiru dubbatamaa jira. Diinagdeen Itiyoophiyaa waraanaan bututee gara gaaga'ama diinagdee waliigalaatti cehee waan jiruuf rakkoon kun gaaga'ama siyaasaa fi tasgabbii dhabuu to'atamuu hin dandeenye hordofsiisuu danda'an yaada ogeeyyii diinagdeeti. Humnoonni Amaaraa lixa Tigraay keessa akka bahan Ameerikaatti hooggantuun dhaabbata gargaarsa namoomaa USAID gaafatan. Hooggantuun gargaarsa idilaa addunyaa kan Ameerikaa Samantha Power akka jedhanitti haalonni bakka waraanaan duratti deebi'uu qabu. Humnoonni Amaaraa naannoo Tigraay akka bahan gaafatanii jiru. Dabalataanis humnoonni Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessa akka bahan akkasumas waraanni mootummaa Eertiriyaa Itiyoophiyaa keessaa lakkisee akka bahu gaafatamee jira. Bifuma wal fakkaatuun gargaarsa namoomaa haal duree tokko malee uummata miidhameef dhaqqabu akka qabu qondaala olaanaa gamtaa Awurooppaa kan ta'an Joosef Booreel gaafatanii jiran. Humnoonni Tigraay fi sirni bilxiginnaa ibsa kophaa baasaniin gargaarsa namoomaaf jecha dhukaasa dhaabne jechuu hordofee qaamoleen adda addaa ibsicha deeggaruun yaada isaanii kennaa jiran. Tole daawwattoota keenya